Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa, kun paartii lammaffaadha. Nafaan bu'aa isiniin jedha. Kanuma yuutuubii koo maatii ta'uu hin dagatinaa. Tiktokii koo fooloo, laayik, sheer godhaa. Waa irraa barattu jedhee yaada. Na hordofaa. Akkas jetti. Akkas naan jettee hiriyyaan too dhiifa manaa godhiitii garuu mucaan kun dhuguma abbaa manaa keetiiti moo naan jette. Anis hedduu onnee na cabdus eeyyeen dhugumaan jedheen. Isheenis ani humaa sittiin himu. Yoo dandeesse mallaqa kee harkatti qabadhu naan jette. Anis hedduu garaan koo na gubatee keessi koo na miidhamus humaan dubbannee okee jedhee cal'ise. Amma isaa bilbilee hojii deemtaa qophaa'e mallaqa oomishinii kafalee hojii galche. Turtii torbee sadii booda hojii sanillee akka hin taane arabni naaf himte. Anis ammas gubaan kiyya akkuma itti fufetti jira. Biyya keessatti dadhabee fidee jireenya kiyya hunda itti garsiisee harka kiyya kan koloreksii fi gaaziin na fixe hunda garsiisee ammas sandaran na miidhuu malee anaaf humaan seeqne. Gara jabeenya ilma dhiiraa. Amma ji'a xumurree raatiba fudhadhee bakka inni jirutti bira deeme. Gaafa kana dhibeen jalqaba mata duree irratti sittime kan tikkeettii dura irraa na kutte sun bifa haarawaan natti deebite. San caala hedduu dhukkubsadhe. Birrii arrabni naa kafalu dirhama 500 qabadhee isa bira dhufe. Hogguu mana yaalaa na geessan dirhama 800 na gaafatan. Ani lakki kana kafalee hin yaalamu, dawaanaaf biti, tahaftutti fayyadamee hojii deemaa jedheen. Dhibeen dawaanis na dhiisuu didee ji'a tokko guutuu na dhukkube. Hiriyyoota koo irraa liqeeffadhee yaalame osoo sirritti nan dhiisin ammas deeme gara hojii. Deemuuf hogguu murteessu akkana jedheen. Hundaa ol si abdadhe, hundaa ol maaf na miita. Yoo na wajjin jiraachuu hin feene natti himi jedheen. As keessatti ilaali, ammas qabeenya koo kan waggaa 5 dhabuuf deema. Amma mucaa kana kan akkatti wajjin miidhame qabeenya fi qaamaan waa hunda itti dhabe kana afaanuma isaa wallaale. Tasumaa yoo itti bilbilu na hifata, huma godhu wallaale. Maatitti himatuuf gaafa nikaa na hidhan san har'a si awwaaleen nuti naan jedhan. Akkanatti dhiisuuf sumuunii takka harkaan qabu miti. Birrii ittiin yaalamaa ture san hanga ammaa hin kafalle. Osuma adaaba kana keessa jiru ammas deebi'ee na dhukkube. Namittiin arabaa mana yaalaa na geessite, achitti nagattee na biraa deemte. Itti bilbilee koottu namittiin nagattee na biraa deemtee taaskii qabadhu na fuudhi jedheeni itti dawwale. Ijoollee hiriyyaateetii bira deemi nattiin tolu mana qayyaru jiraa naan jedhe. Anis imimmaan kiyya kan mallaa lamaan na gubu ofirra dhangalaasa. Maarree mana yoo qayyaratte ani niitii kee miti, durbittii kee miti jedheen. Sagalee gaddaan guutamteen itti himus inni naaf hin dhageenye. Halkan san achuma mana yaalaa nyaata dhugaatii malee bulee ganama ijoollee amaaraa takka na argitee achii na fuutee naan galte. Qarqaarsa naaf guuranii ammas deebisanii na yaalchisan. Haga kana duute moo jirti jedhee okee narratti hin qabne. Amma xiqqoo fayyaan kiyya akka duraa sanirraa fooyya'ee dalagaa deemee mallaqa ijoollee amaaraa sun gariin akka liqitti naaf kennan ofirraa kafalee osoomaa hojjetaa jiru itti dawwalee akkana jedheen. Ani dura akka ati jijjiiramaaf na barbaadde naaf hin galle. Amma eega jijjiiramtee guddatte miidhagdoonni ija duratti si baay'atanii dadhabbii kiyya yookiin qabeenya kiyya naaf deebisi, jireenya kee jiraadhu jedheen. Okee nikaa sirraa buusa, mallaqa siif deebisuu hin qabu naan jedhe. Hayyee rakkoon qabu, gaafa si fidu san uqubii seenee dirhama 7,000 kafalee wacii fi waan garitti fixee waan waliin qabnus eegana dhorkatte gama uqubii san naaf kafalii jedheeni hin qabu naan jedhe. Nama tokko nama itti himadhu dhabee rabbii kiyya malee taa'ee imimmaan kiyya lolaasee rabbii kiyya itti himadhe dhiise. Osoo amma gara biyyaa galee waan makiinaa yaabbadhee boodarraa gara maatii galuu hin qabu. Seenaan kiyya waggaa 11 kana fakkaata. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Akka obboleessatti wanti ati na gargaartu yoo jiraate akkasumas siifi hordoftoonni koo maal jettan? Wallaahi seenaa akkaan nama gaddisiisudha. Gara jabeenya ilma namaa sanuu nama jireenya isaa irraa jijjiirtee gaafa inni rakkoo keessa, gaafa inni uffata takkaan deemu irraa jijjiiran yookaas itti namatti jijjiiramu of nama jibbisiisa jechuudha. Namni bakka irraa ka'e isa yaadatu qaba. Har'allee yoo isaa dabarte seenaa kee
bakka isaa kaafte sana yaadatu qaba ture. Yeroo ammaa kana namni amanamu ulfaata. Waan garaa nama nyaatudha. Obboleessi kee waa waggaa 5 inni waa waggaa 5 walii fayyadamanii jijjiiramanii namatti jijjiiramu. Nama kamii waliin akka jiraatan nama dhiba wallahi bara kana keessa jechuudha. Huma fedhellee ta'uu barnamni eega wajjin nyaattee garaa wal nyaata. Halkan takka waliin bultee dhiisiti, qullaa waliin bultee dhiisiti. Nama karaan deemne osoo argite namummaa isaatiif garaa nama nyaata. Kun wallaalummaa isaadha. Siif immoo wanni dabre hundi barumsa siif ta'a. Ati amma nama fayyaa qabuudha. Duniyaa tanallee argatuu hin dandeessa inshaallah. Ammallee rabbiin siif haa kennu. Wanni si mudate kun immoo obboleettii tiyya namoota biraatiif barumsa ta'a jettee atillee waan kana sheer gootee obboleeyyan keetii fi isas nama qajeeluu ta'e rabbiin siif haa qajeelchu inshaallah. Siin jedha kun jechan qabu, jecha ittiin ibsu dhabe. Isinis akkasuma hordoftoonni qophii kanaa waan jettan komentii jalatti beeksisaa fi siin jedha nagaatti. Ani obboleessa keessaa Miftahaadha. Gara yuutuubiitiin sirkaa tuubiidha. Maatii koo ta'uu hin dagatinaa, sabskiraayib godhaa. TikTokii koo fool, sheer, koomentii gochuun hin dagatinaa. Galatoomaa, sin jaaladha.